Harargee baatti harri wanti argaa jirru kun baay'ee dinqiidha. Kanaan dura naannoo kanarraa namoonni baay'ee buqqa'anii naannoo Oromiyaa naannoo garaagaraa keessa deemanii qubachaa turan. Amma dhaloonni kun garuu murteessee tabba diigamee lafa mancaa'ee bade kana akkaataa kanaan solo hojjetee lafa isaa tikfatee biyyoo isaa tikfatee bishaan qusatee deebisee misoomaaf oolchaa jira. Uummanni Harargee hojiidhaan duruun beekama. Dhaloonni ammaa garuu seenaa addaa hojjechaa jira. Sululli ilaalaa jirru kuni bakka bakkatti meetira 3 isaa olis kan deemu jira. Meetira 2, meetira 1.5 waan salphaa akka ijaan argu kanaa miti. Gaafa hojjetamu nama dadhabsiisa. Tabbichi rakkisaadha, lafichi rakkisaadha. Dhakaa baatanii fidu, harkaan hojjetama, maashiniin jiru. Ammaaf dhaloonni amma kana ijaaraa jiru kun waggaa tokkotti waggaa keessatti bu'aa argachuu dhiisuu danda'a. Garuu wanti ani guyyaa har'aa baradhee keessi koos baay'eetti gammade dhaloonni dhufu ijoolleen Harargee buqqa'anii biyya isaanii dachee isaanii deemani. Abbootiin isaanii dachee isaanii tikfachaa fi jiru, eegaa fi jiru. Akkuma agartan kun bishaan kufamee jira. Bishaan kana keessaa ba'ee wanti dhaabbatu kun hin biqila. Waggaa 3-4 booddee avokaadoon, appiliin, zayituunaan wanti garaagaraa dhaabbatee kan gurguramu, kan nyaatamu, kan lafas immoo eeggatu waan ta'aa deemuuf dhaloonni kana booddee hin buqqa'u jechuudha. Uummanni Harargee fakkii guddaa uummata naannoo keenyaaf, uummata biyya keenyaaf hojii fakkii guddaa qabu hojjechaa jira. Biyyi keenya baay'een isaa tabba. Tabbi kun immoo gaafa bokkaanii gurguddaa roobu biyyoo fudhatee deema. Lafichis hin bada, biyyoos immoo garmalee manca'ee babbada. Qonni hin jiru, oolaa gaafa bulu rakkatee biyya isaa gadhiisee deema. Akkaataa kanaan biyya ofii ijaaruu danda'u jechuun harkaan, maashinaa miti harkaan, guyyaa tokko miti, ji'a guutuu. Amma namni kun Ramadaan tsoomaa jira. Ramadaan tsooma keessatti kan akkasitti hojjechaa jiru. Baay'ee nama dinqisiisa. Ani baay'ee gammadeen jira. Galata guddaas uummata Harargeef galchuun barbaada. Biyya kana jijjiiruu kan dandeenyu hojiidhaan duwwaadha. Dadhabnee, hojjennee, dhamaanee, rakkannee biyya ijaara kana achi ta'anii waan gaarii hawwuudhaan, waan gaarii dubbachuudhaan yookaan isa bade immoo halkanii guyyaa arrabsaa ooluudhaan jijjiiruu hin dandeenyu. Biyyi jijjiiramuu kan danda'u namni uummanni murteessee ijaaramee waliin ta'ee akkaataa kanaan rakkatee biyya ofii har'aaf miti boriif ijaaruu gaafa murteessu waggaa 5-6 waggaa 10 booddee namni naannoo kan dhufe lafa akkasiin argu. Jijjiiramee magariisa ta'ee nyaata irraa argama, hojii irraa argama, ijoolleen hin buqqa'anii maatiin ijaaramaa deemaa jechuudha. Gaaraa mul'ataa gubbaarraa argaa jira. Achittis akkaataa kanaan hojjetanii jiru. Kun ballachaa godinni guutuu akkuma shurrubbaatti kun walidhaa waan deemuuf gaafa walidhaa deemu biyyoon takkitti asii bahee gara gammoojjiitti hin bu'u jechuudha. Biyyoon asii gammoojjiitti deemu gammoojjii gaafa ga'u bokkaan hin jiru. Baraa waan ta'uuf achitti qotuu hin danda'amu. Asitti hambisuu dandeenye jennaan garuu bishaan kanarraa qulqulluu argannu kanatu gajjallaa kana misoomsaa deema. Kana duwwaa garuu miti. Namni akka carraatee kan jiraatu gajjallaadha. Gaafa roobu deebi'ee kan miidhamu uummata sana. Du'uus danda'a, manni isaas manca'uu danda'a, jireenyi isaa qonni isaas baduu danda'a. Wanti kun bu'aan isaa baay'ee waan ta'eef fakkeenyummaan isaas guddaa waan ta'eef akkaataa kanaan cimnee biyya keenya haa ijaarru. Hojii qonnaan bulaan naannoo keenya qonnaan bulaan Harargee hojjechaa jiru dinqiidha dhugaa dubbachuudhaaf. Hojii dinqiidha garuu har'aaf mul'achuu dhiisuu danda'a. Maaliif dhakaa ilaalaa waan jirruuf. Oolee buleeti bu'aan isaa kan mul'atu. Hojiin kun itti fufuu qabaa, jabaachuu qabnaa, cimuu qabnaa. Ijoollee keenyatti biyya kana ceessuuf falli jiru kanu hojjechuudha. Hojjennee bareechinaan biyya bareedaa tikfachuuf ijoolleen ol ka'uu dandeessi. Biyyi ijaaramni abbaan qabu. Hundi buqqee dhiisee waan deemuuf biyya abbaan qabne ta'aa deema. Abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuu, bilisummaa keenya mirkaneessuu, ofiin of bulchuu kan jennu sana mirkaneessuu kan dandeenyu biyya kana, biyya keenya, dachii keenya lafaan dafqinee, dadhabnee, hojjennee, ijaarree ijoollee keenyatti ceessuu dandeenyu duwwaa waan ta'eef ammaaf hojii guddaadha kan hin argee baay'ee gammadeen jira. Harargeen bara baraan buqqa'aa ture. Gammoojjii keessatti qamadii qotee seeftineetii keessaa ba'ee ofiin of bulchuu danda'uunsaa waan jedhamaa ture sun jecharra darbee dhugoomee waan mul'achaa jiruuf amma jabaannu waa hojjennu akka kaleessaa san dubbachuu barbaachisaa miti. Kanaaf babal'isnuudha. Hojjettanii agarsiistaniittu. Bu'aan isaas mul'achaa waan jiruuf fakkeenyaaf tabba gama sana bara darbe hojjetan biqiltuu dhaabanii jiru. Amma biqilee jira. Bara dhufu bara itti aanutti misraachoo kennaa deema. Waan mul'achaa jiruuf
haballisnu malee akka kaleessaa sana baay'ee dhaadachuu fi mammaakuu waan barbaadu miti. Hojichi ofiin dubbachaa waan jiruuf amma kan irraa eeggamu haballifannu kun nun ga'u moor hiixachaa deemnu quffachuun hojjedha jechuun nagaa jechuun kun nu ajjeesa waan ta'eef ittuu cimaa ittuu hojjechaa deemuu qabnaadha. Kana dubbaa garuu miti namni kana hojjete akka nama magaalaan seenaa namni kana hojjete guyyaa guutuu dhamee dhukkoo baay'eerraa of eegaa jira. Fiizikaalis baay'ee cimaa jira, biyyas ijaaraa jira, dhukkubarraas of eegaa jira, umurii dheeraa gammachuudhaan jiraachuu danda'a. Namni hojii hojjetu umuriin isaan dheerata, keessaas fayyaa ta'a, gammachuus ni qabaata waan ta'eef haballisnu haa hojjennu. Hojii nama balleessu, hojii nama ajjeesu. Kan nama ajjeesu oduudha. Oduu keessaa baanii hojii keessa gallee jennaan hojii nama miidhu. Amma gaafa akkasitti argani maashina malee kan hojjechuun waan salphaa miti. Waan salphaa miti dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu isa wayya ta'anii odeessuurraa kan hojjechaa dadhabu wayya. Keessoos gammachiisa, fayyaa ofiis tikfachaa, umurii dheeraa jiraachuufis nu ta'a. Isaa olitti immoo ijoollee keenyaaf biyya dabarsina waan ta'eef jabaannee hojjennu. Hojii duwwaadha kan nu baasu jechuun barbaada.